السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. أكم نجاجرتو بلويانكو ورم أمانتا مسلمة بكم جرتني تبى ربي نجاي سنتايسه بقى ربي هراني سنجاي كان هراني سنجاي مو ترباني نسيناجو ترباني نمو كان سنجاي باتيدان جياني سناجو أما ستاني جتشود أموري كيسن حفتي أموري كيسن كيس ربي بركاسني أكاو جتشا harramaal qabattee dhufte yoo kanaan jettan taatan akkuma waliin beekamu hunda dura yeroo ammaa kana keessa nageenya dursa bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinii waliin haa ta'u lafee wayiin qaba lafee wayiin asirraa qaqqaba xiqqoosii adokattu jedhee shuraaba kana kaadde maalleen dhokataan jirtu hunda dura wallahi waan kolfanu miti kolfallee jechuun egaa amaluma egaa seeqachuun xiqqoo mirqaanuun amaluma naa ta'e malee wallahi hedduu keessi koo gadda wayitiin guutamee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanaan dura dursee buleeyyan koo warri muslimaa baga rabbi guyyaa jumaatiin isin ga'e asumaanuu warri viidiyoo kiyya kana daawwattan muslima taatanii assalaatu wassalaamu alaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam nagayaa fi rahmanni ergamaa keenya nabi muhammad irratti haa jiraatu jecha akkuma waliin beeknu gaa warri yuutuba kiyya kanaaf chaanaala yuutuba Khairuddin Tube kanaaf haaraya taatan sabskiraayib natti roobsaala ittaanee laayikii godha ittaanee 10 daqiiqaa 10 daawwadha inshallah 5 daqiiqaa aw 10 daqiiqaa akkasii yoo nama arinyaallee kananitti isinii makutai jechuudha kanaafu jennaan indeennesh salaamnesh wallahi waan akkasii jira jechuudha yoo gadi fuudhe amma bakka gariin kolfinaa xiqqoo garaati isin dhukkuba yaa kasi lama nama daamii keessatti yookaan dhaabbachaa dhattanii kuftu waan ta'eef wannan irraa dubbachuu dhufe obboleeyyan koo warra amantaa kiristaanaas bakkuma jirtanitti nagaan rabbi isinii waliin haa ta'u isin hundayyuu onni irraan isin jaalladha anaa olitti immoo rabbi isin jaallatu hunda keessan warri na jajjabeessitanii jabaadhu yootumni cinqii qaba mashaqqaa qaba itti jabaadhu irraan deebi'in warri jettanii na jajjabeessitan ana huqqataa keessan kana miskiina kana warri isin jajjabeessitan rabbi isin milkeessu nagaya keessa rabbi isin jiraachisu xiqqishuma saaraa wayi keessaan ol dabee bakka injiraame mana hona wayi jala goree viidiyoo dha waraabaa jira akkasii kunis bishaan keenya akkuma mul'atu bishaan keenya jechuudha dhugaatiidha waan akkasiiti obboloowwan koo wannan irraa dubbachuu dhufe wallahi namni ana walitti illee jechisaa fudhatamu nama meeqa jira nama feemasii ta'e nama meeqa qabna beekaa nama meeqa qabna waa beekee fi osoo hin taane waa dubbachuu osoo hin taane waan nama yaani hin jiraame waan atti beekame obboloota keenya kan waliin jirru kan waliin hin jirre waliin beenne kan wal beenne tokkotu biyya Beeruutiin keessatti amma waan adda addaa deemaa jira akkuma isin argaa jirtan biyya sana keessa jechuudha balaa adda addaa deemaa jira jechuudha wallahi rabbiin balaa kana qabbaneessu malee ummanni lafa jalaan xiyyaara ergitee jechuudha lafa jalaan maali gaabi boombii yookaan waan gisee tokkotti biyya fixu sana gaa itti ergitee ummata baay'eedha fixxe jedhan ummata baay'ee fixxe jedhan kanaafuu jennaan lammiin biyya sana keessa jirtan ullee baafadhaa jettee dabarsitee jirti jedhan isinii galaan kanaan achitti ani wannan gabaabumatti dhaan barbaadu biyya achi keessa jiru jarrummaanuu achi keessaa ofiifuu bahaa jiru. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Dalaganii jijjiirra jedhanii biyya sana dhaqantu har'a madaamii yoo manaa deemuudha jette yoo manaa deemuu jette manatti cufteeyyi deemaa jirtidhaan wallahi kabaraa gargari akkan dhaga'utti manatti cufteeti ofiisiitiif gama biyya jara biyya maatii jara achi dhaqaa jiru jedhan isiin keenya maaliree manatti qollofamte achi teessi balaan dhufus achumatti bakka waan godhe jechuudha gabaabumatti wannan daamu adaraa oromoo warri viidiyoo koo kana dhageessan warri agartan adaraa walii dhaama adaraa akka wal beektan biyya Beeruutiin keessa ijoollee keenya jirtu adaraa walii dhaamaati yoo rabbiin haala mijeessee jalaanis fakkeenyaaf akki galan jiraate tikkeettiin amma birrii $900 moo riyaala $900 waan akkasiitiin ta'e jedhan inumaa qaala'ee jedhan
sanummaanuu deemaan jiru dhaabbatee jechuufaa jira. Akkasuma jecha yoo rabbiin haala isinii mijeesse akka galtan akka achi keessaa baatan tattaaffii godhaa jira. Tattaaffii godhaa. Dubbiin hedduu nama sodaachisa wallahi laaziim baay'ee tokko nama sodaachisa. Hedduu garaa nama nyaata. Rabbiin isinii wakkalamu. Wallahi wannan jedhu tokko illee hin jiru. Rabbiin nama wakkalamu isinii wakkalamu. Kan nama wakkalamu Rabbuma. Abshiraa wanni Rabbi jedhe hin oolu. Nulleen warri mana gaha jirra jennu kun biyya namaa keessa jirra. Har'a jirra malee bor akkatti jirru hin beeknu jechuudha. Kanaafuu jennaan jechuudha. Nagaa isaa keessa Rabbi isin tiksu. Hunda keenyayyuu yaa shamara keenya yaa shabaaba keenya warra biyya namaa keessa facaanee jirru. Balaa adda addaa Rabbi nurraa haa qabu. Rabbi nagaa nu haa taasisu. Akkas jecha dubbiin koo wallahi gaa akka inni jedhee dhufe kanuma. Dhugaa viidiyoo kana hedduu baay'ee waraabulleedha. Akkasuma xiqqoo baay'ee waraabe. Warri YouTube kiyya kana chaanaala kiyya kanaaf haarawaa taatan subscribe godhuudhaan viidiyoo walii daawwan. Oromoo dara viidiyoo walii daawwan. Sababa biraa yoo ilaalle dhugaa Rabbi hedduu garaa nama nyaata keenya kun. Hedduu garaa nama nyaata. Anni afaan biraa afaan Oromoo waan hin taane afaan biraa sarchii goone daawwataa oolla. Maaliif waliin jajjabeessine wala jajjabeessuun Oromoo koo wala jajjabeessuun wal malee maal qabna mukille an keessattuu akkattuu kun isin malee maal akka bahe billaa alaykum viidiyoo koo ilaala like godha subscribe godha share godha wallahi dhugaa wala jajjabeessin maal wal malee maal nani jennaan aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.